isin amma akka isin jettu dhageessee jirti dubbiin hundi kijibaa itti siif du'ee si waliin jiraadhaa sin jaaladhaa jaalallee kootu Duubaayii jettee sagalee si qabde dakin immoo wanta isin sin jette haati ol baasuu dandeessu ni jira. Kan jiru isa dhugaasaa anis haqaan sobaan wanti shira godhuun barbaadu waan ta'eef yeroo duraanii baay'ee wajjin haasofneera sin jedheera mitire yeroo garuu dhufaatiin koo jala ga'u teenyee wajjin hin dubbannaa teenyee wajjin ni mari'annaa waliin jenneerraa toleetteettis kana ishinis itti amanteetti kinoo ishinis jirti dubbachuu dandeessi soba Seena bakka Seena na haqa nuu himi laala. jiru inni dhugaasa Muhiit gurgurta Seena haqa nuu himi laala maaltu jira ni beektaa? Nam tokko dur jirti wal jaalachuun dur jirti wal jibbuun isinirraan eegalamne ni jira. Maybe jaalachuu turteen amma immoo dhiisuu dandeessa. Garuu mucaan kun abdii tokko malee Duubaay inni deema inni yaanu jechuun yoo gaafa fayyaa sammuun isaa fayyaa hin qabne malee lafaa ka'ee osoo abdiin kanniniif osoo waa takka hin jeeyin akkamitti Duubaay piroosesa dila kan bikka nama hin qabneetti fira hin qabneetti si abdatee akkamitti xayyaara koree dhaqa yoo abdiin kan hin eefati. Osoo jaalatiin akka obboleessatti illee ta'u abdiin ati kan niteef hin jiru. Maatii dhugaa dubbachuudhaaf dheeressaa akka obboleessaatti baay'een jaalladha. Kanuma amma viidiyoon inni sitti dhageessise sunu dheeressaa akka obboleessaatti baay'ee tokkoon jaalladha. Har'as borus kuni dhugaa jiru. Gini gama gaa'ilaatiin gama jaalalaatiin yoo dhuftee never. Ani gonguma waan akkasiisan ittiin himees hin beeku. Gini dheeroo koo maalii godhee tanaasaa sissobuu maatii dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Dheeroo godhee nanaasofsiisaa obbolummaadhaan kabajee nanaasofsiisaa waa'ee gaa'ela boruusaa nan gaafadhaa waan akkasiisan itti tanaasaa. Kan saniin alaa gini dheeressaa ani sin jaaladhu. Waanuma jaalalaatu natti kaasan ani silkiin cufa nama kamirraa kanaafuu ani abdii ittiin kennine. Mucaan bareedaa kana amalas ni qaba fakkaata. Maaliif jibbiteen garuu? Maaliif jibbite? Ani sababa isaa keessanii sitti hima. Ani jaaladhu. Amma booda warri Duubaay sirraa fudhatanii ni fudhatan gisee san immoo waliin nu araarsa kan jenne ergee ni deeme booda. Ammumaa yoo yaa fudhatan dhugaa Rabbiyaan eeyyamamtuudha. Ani marranga. Tole hayyee dubbii kara dhumatti deemna. Tole hayyee dheeressaa. Tole bakka isin akka obboleessatti si ilaaluu turte miira obboleessaatti jechaa jirti. Abdii tokko malee biyya san badii isii fudhattee jirti. Sen eega jechuutti badiidhaa jettee jirti fudhattee jirti. Miti seenaa. San fudhattee jirti dhugaadhaa isiin namni hundinuu kana ni jaa balleessitee jirti. Piroosesa kee keessa seenullee hin qabdu. Osoo yoo sin jaalanne piroosesa keessa seenuu hin qabdu. Sin eegallee sin jettee si jalaa badullee hin qabdu ture jechuudha. Osoo mucaan tun siif bikka xiqqoo qabaattellee erga Duubaa dhufte si agartee ture jechuudha. So amma isiin si arkitee jireenya kan keessarraa balleessurra si arkitee si dhiistee deemtee jireenya kee balleessurra osoo sin arkin hafuun isii siifis gaariidha. Yanqa yerootu miidhamta malee san booda hin fayyitaa jechuudha. Kanaafuu atis tabraa rabbi siif haa hiru waliin lolinaadha. San siin jechuu barbaada. Hojii erga Duubaay dheexeefu sababa nama tokko rabbiin namarraa jijjiira. Sababa nama tokko waan guddatti baata. Ati immoo nama hojjettee cimtee jabaa ta'uu qabda jechuudha. guddaa galatoomi asuma warroonni jirtan uummata Wallaggaa kan numaa jiru haadholee keenyaaf sagalee ta'a. Uummata keenya miskiina uumaa kan hin beekne nama nagaa ajjeesaa dhiiga isaanii lolaasaa jiru adiraa keessan viidiyoo hojjedhaa. Waan humna qabdanii yaada qabdanii bakka jirtanitti sagalee taasisin jedha. Nama ki yaannatti jetti sirrii kedha. Ani xiqqoo kanatti baay'ee dhaga'ame ababaa koo qabadhee achi keessa jooraa ollee ufatti gatisan tokkoon marare. Kan fudhatu nama baay'ee ture.
ati achi airportii sirriin goone seenaa awuma sanillee deemteetillee qeebaluu qabda namni jaalallee qofaa miti bar saayibas numa qeebalaa bar deemee qeebaluu qabda ture bar garuu Natin tolle maki oro dugara pi natin tolle kanara namoonni bilbila guyyaa meeqaffaatti ani bilbila Si jala galina gartaani. dhaqeen ilaala booduma inni jiru. okay inni kakabatti asirra ni jira qoy ni ilaalle والله انت اللي كنت دورية شياكي بالغي Diresa mai mataratti na himattaati. وري الدوبك كاريني في النسبة شروط أدري ياكي شيء أتفهم وأنا شيء wallahi godu naman ko bars wallahi ay addani mucaan kuni sineega echun nama jaalatuni hin jaalata si jaalata seena laal baachun inni miidhamaadha ati immoo akka isa miitetti fudhatee miituu yoo taate immoo sitti siif gaarii miti si galee seena osoo waan tokko nuti gaafa nama nu jaalatu nu jala fiiguu arkanne xiqqishoo dubartiin amala waxaaxaramuu tokko qabna si galee sun immoo gaarii miti laal nuufillee bareedaa miti boruufillee bareedaa miti nama nu jaalatu nu wayya nama nuti jaalannee jala fiignu caala kan jala fiiguutu nu kabajas nuufis jaalala kanna si galee dubartiin nama isii jaalatu nama isii Maki dhugaa dubarchuudhaaf namni baay'een irratti murteessa. Qoisaa rokkoo waan tokko hin dubbadhee waa. Namni baay'een irratti murteessa waan jaalatamteef jibbata noo akkasii miti. Dhugaan na bira jiru anuma biraa taa'u. Dhugaan isa bira jirus isuma biraa taa'u jechuudha. Gaafa dhugaanis bahee dhugaanis bahuu baatee sooshaal miidiyaa kanarratti yaa hafu. Ittiin aansee immoo Maki nama namni na jaalatee nama tuffadoof tuulummaa qabuusi miti. Barii lammaffaa sin arga jedheeni haala mijeeffadhee kan na ergeyyuu dallatee na biraa badee jechuudha. Dallateet online irra badee lookishiin mana erge uummatatti kana himna naamanu didan. Ittiin aansee dheeressaa. seenaa dhagee qoy butak fixanni laat osoo dubbatu jiru na jala caya ustee wanti itti na jala carraa fudhatte maaltu jira seete seenaa jiru jireenya jaalalaa fi namas jaalala tokko bari amma tiktok kanarratti nam tokko jaalalayyoo akka malee jaalatu ture nam tokko haalayyuus jaalate bari nam tokko nama sadii wal arkee nyaata afeeree juuza afeeree galateeffatee si jaaladha nama waan na jaalatteef galatoomee si jaalachuu dhabuu kiyyaaf dhiifama jee adda deema jechuudha. Kun jechuun nama guddaa si godha si galee amma inni eelillee qabatee gaafa akkana dhaabbatee si eegu mucaan kun biyyaaf haarawaa siif jecha dhufee jaalakeetiif dhufee just bikka hojiitillee namallee barsiisteeni biyya san qubachiistee isaaf gaarii taatee akka namni jaalallee gaarii ta'uu baatullee obboleetii gaarii ta'uu hin dandeessa jechuudha. Waan danda'u waan inni barbaadu san achi biratti gootee fi irraa yoo fagaattillee akka miidhamtutti hin fudhatamtu jireenya isaa keessattillee because baga gaariitti si haasaa anaa jaalateen jaalachuu hin dandeenye jee gaariitti si himata fi galeen osoo akkas gootee bareedaa ture hin taane garuu itti balleessitee jirtaa seenaa dhiifama gaafachuu qabdan. Maki ko gargaaru be ammas gargaaran jira akka obbolummaatti bira dhaabbachaa jira mucaa kana badeetti gateen hambisne gaman bira dhaabbachuu qabuun bira dhaabbadhee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf inni dubbachuun ni danda'a. Maybe biyya waadda harawaadha waan ergamuufi qabu nan ergaafi waan godhamuufi qabu nan godhaafi ammayyuu taanan innis ni obboleessa kooti maaliif wajjin nama waan baay'ee dabarsiteedha. Lammaffaa immoo gaafii tokko si gaafachuu barbaadanii sirra. Gaafii tokkicha bicha waan ayyamu baatte. Innis ani waan hin jaalallee qabuufan gaafii jaalalaa keessi himachuu dide. Maaliif silkii koo lookishii paaswoordii silkii kootiiti miti tiiktookii kiyyayyuu haga ammayyuu sirraan kaasne. Gaafii kana bicha deebisi ani jaalallee waan qabuufan gaafii jaalalaa keessi himachuu dide moo dhimma dhuunfaa kootiin kan wal qabate himachuu dide. Samatu beeka. Ani maal jaalallee dheeressa dhugaa rabbiidhaaf jedhee dubbadhu. Ani jaalallee waan qabuuf asii dide moo dhimma dhuunfaa kiyyaaf asii dide?
Seenaa mee dubarri bara kanaa tiktookii shan qabdi maal taate? Meeshaan qabattee jaha qabattee dhugaa jiru dhiisitu beeka. Seenaa amma dhiisitii ilaal. Hin qabda yaad garuu. No, qoy maakii dhugaa haqa barbaadda taateetu haqa barbaada inni seenaan na baddaltee dhufee miti. Anis gaafii tokko bichaan isa gaafadha. Maaliif waan faamilii kootii, waan akka tiiktookii kootii waan hundaa dhugaa rabbii dubbachuudhaafi. Waan hundaa argaa qaba. Seenaan kan gaafii jaalalaa keessi simachuu diddee dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa waaqaaf jedhitoo dubbadhu kana. Ani waanan jaalallee qabuuf asii didee moo waanan dhimma dhuunfaa kiyyaaf asii didee? Lekkin qabne nan beeka. Kanaafuu seenaan jaalallee waan qabduuf si diddee yoo jedhanis irratti manin qaba akka hin qabaanne dhibbaan dhibbatti konfidansiidhaan waan deebisne ree. Ani koo miidhamaadha michoo. Ardii tokkorraa ardii tokkotti qaxxaamuree dhufe. Tarii atis miidhamtuu ta'uu dandeessa ani hin beeku. Biyyaa hojii si galfaamuudhaaf baallaqni waan jiruun si bira dhaabbadee akka obbolummaatti dhufee sin argine malee maaltu wanti koo sitti hir'ate akka obbolummaatti baastee badeetti nagatte kan jettu. Okay, isaan qubachiistee jirtaani malee dheeyxeetuma laalle waan dheeyxeen laalleefi. Dhaqeen laalle malee dhugaa rabbee waan barbaachise hundaa cinaa dhaabbadheera. Akkasii dheeraa. Waan bilbiltee midhaamin bakka hin jiru erga argamen booda bakka hin jirutti waan namoota irraan bilbiltee midhaamin waan tokko tokko jetteetti garuu ani ka fedhiin koo isa biraa miti beektaa maaki. Fedhiin koo achi miti beektaa maaki. Na bakka ilaa ani jechuudha tarii kana balleessa jedhetu yaadu guyyaa sana hariiraa galee bilbila koo hundumaa bilookiin godhadhe lookeeshinii nan balleesse jechuun ni aarta mitiire ilma dhiiratti mitiire biyya fagoorraa dhuftee sin eegeette tarii dhuguma madaameen ishee akka manaan baane gochuu dandeessi ani hin beeku ishee gochuu osoo hin taane tarii isa oo dhugaallee ta'e jechuudha kaa isaan booda sitti dhagaama mitiire aaree bakka bilook godhe hundumaayyuu. Location isa ergi irraa balleesseera dhuguma. Isaa booda bakka murteen koo michoo kan wajjin hin jiraadhu jedhe. Kan biraa immoo namoonni tokko tokko maa wajjin araaramtanii erga seedhanii warri natti beekaman illee baay'eetu jiru. Baay'ee simii jedhanii. Ani kan wajjin araarame warra maazirtan jaalala obbolummaati. Hiriyyummaa osoo hin taane araara obbolummaati. Kana waan jedhu immoo nama tokkoon aduu loltee too nama sun wajjin hin jiraattu yookaan nama sooshaal miidiyaa irratti agartu sammuun kee ammasuma dhiphata. Ammasuma aarta. Sancaala miidhamta akka sancaala miidhamneefan. Okay? Kanaafi ani kanaan booda nagaadhaan jiraadhu. Nagaadhaan bobba'ii galii. TikTokii keetis, Facebookii keetis waan qabdus immoo fudhadhu paaswordii kee. Shaggaa miti warri dhiyootaa kunis barreessuu danda'u. Amma bakka ilaal amma uummata keenya Wallaggaatiif sagalee taa uummata Oromoo dubbataa jira sagalee taa jira warri koomantii as jalaa barreessaa jirtan nama asirra walitti qabne kanarratti kana uummata kana sababa isaaniitiin waa himu jirra jechuudha. Sinigalee halee raayis arra raayis itti oolle dubbataa jira. Saniif akka waan nama hammeessuudhaaf hin fiigina. Nama hedduu kana argitan yoom namni rakkoo uummataa dhaggeeffatuuf namni akkana taa'ee beeka. Arkitanii beektan hin jiran. Sababa ummata amma sababa kana walitti kanaan ummataaf sagalee taa'aa jira namas biratti jechuudha. Ajandaa barbaadee osoo hin ta'in. Sinigalee warra zila ture arkuu jira waan ta'eef dirqama isin arkuudhaaf himtanii kalees arrastee ummataaf sagaleen hin ta'a kana isinuu naan himtan aanfuutti yaafuu hin beeka. Ummata keenyaaf sagalee taa'echaa jira hundi keessanuu viidiyoo hojjedhaa. Sagalee taa uummanni sun nama bikka tokko nama amanu bikka buufatee gargaarsas ta'uu waan dandeenyu hin gargaara sagalee illee hin taanaa fi rabbii haaliqa yoo sodaattan kan isin uume yoo sodaattan sagalee taafi. Kuni siyaasaa miti wallaahi wanti isinirraa irratti tokko hin jiru haadhateetiif viidiyoo tokko hojjetuun sagalee ta'uun boru mana keenya akka hin seenneef jechuudha. Haati achi boo jirtu haadhateenya hundaati. Ilmaan nu malee ilmaan hin qaban. Nuti iyyataa jiran nuti immoo sagalee ta'uu qabnaaf. Kana dubbatu turre ammas yoo rabbi sodaattan sagalee taafi. Ani isiniin jeefi miti. Rabbumaa jaati sagalee taafi. So amma isin lameen dhaggeeffadhaa. Uummanni keenyas dhumaa jira. Isinis asii walitti haa jiru wanni jechaa jirtanii.
amma seenaan dheexeetillee ta'u shirollee ta'u tokko shirollee taatu affeertee dhiifama gaafachuu qabdan. Masqala irratti wala garra dheeressaan kan masqala jirta tana masqala asirratti mukaan bahunnaan eeyyamamu makii dhugaa manni barumsa banameera. Ani immoo mana keessa hojii gahee guddaan qaba waan ta'eef naaf hin eeyyamamu. Bara haaraa irratti hin bahu. Taatee bakka saniifuu dheeressaanis sababa hojiiti. Akka obboleetitti illee dhuftee silaaltee nageenya si haa gaafattu. Nageenya isiin seenaan nageenya si gaafachuuf immoo wanti rakkoon dhufu hin jiru. Sittis rakkoon hin jiru. Namni nageenya dur jira nageenya wal gaafata waan ta'eef nageenya oromummaa nageenya biyyummaa dhuftee si haa gaafattu. Gizee itti mijaa'etti immoo ati immoo bakka ergaa isiinis jaalallee qabaadheeti miti garuu dhimma na daangessuutu jira erga itteefu nama tokko dirqamaan na jaaladhe jechuu hin dandeessu. Dubartiin bikka isitti tolee bikka jaalattee dhaabbatti. Yoo hin jaalanne immoo hin dandeessu jechuudha. Akka dhiiraati miti. Dhiirti amma nama hin jaalanne wajjillee rakkoon qabu. Dubartiin jaalanne wajjillee jiraachuu ma danda'a usee jechuudha. Dhiirti rakkoon qabdu dubartiin gani hin dandeessu. Nama hin jaalanne waliin daqiiqaa takka hin dubbattu. Turuu miti jechuudha. Kanaafuu atis rabbii si haa jajjabeessu jabaadhu hojjedhu jijjiiramii bika guddaa ga'i. Tolee. Baay'ee guddaanaaf galatoomeenis bahuu nan danda'a. Osoo hin fixne bara. Amma dhiifama jee jechuun seenaa because waan achi dhuftee ilaalleefis akka abdiitti illee abdii taatee waan piroosesa isaa keessatti illee seentee inni immoo abdii si godhatee waan achi deemeef dhiifama gaafadhu obboleessa kee. Ani dhiifama gaafadhee araara uusne meemaakii kanaan waan baay'ee si kabajuuf hannu fedhu gaadabbachuudhaaf. Akkoo dhiifama gaafadhu baay'isa wiiba nam tokko namni si jaalatu nama si jaalatuuf rispeektii qabaachuu qabda. Bar jaalachuu qofaa miti rispeektii qabaachuu qabdu. Nama ati hin jaalanne akka inni si jaalatullee ati kabajjee jaalala namummaa obbolummaa qabaachuu qabdaaf. Yoo ka jaalala hin qabneefillee taatu jechuudha. Makioro dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa na jalaa obsitee dheena yaada naambarree dhugaa ku'atumtu jechuudha. Inni tokkoffaani biyya kana abdiitti hortee kan jettaniif ani abdiitti hin horree dhugaa kun hamana. Inni lammaffaan maakii kun waan na hubachuu qabdu. Birrii dallaaladhaan jalqabsiiseetu birrii kana nyaatamuudhaan akka obbolootti cinaa dhaabbadde birriin kun akka hin nyaatamne mucaa kana qarqaaree malee dhugaa dubbachuudhaaf nan galchuu dhimma mataa keetti jechuun ni nan danda'a. Qoy kaasaa rukkoon fixadha. Maaliif dhugaan kun yaa'u namni akka dhiifama walii goonu barbaada. Kara dogongoraa deemu jirtaree dogongora sin dhaggeeffannu sirreeffadhu maaliif isin jeelaan akka dallaalli hin nyaadhamneef jette. Mucaan kun dalagaadhaaf dhufaa hin jiru jaalala keetiif dhufaa jira. Waan kana keessa seenumaa hin qabdu. Irraa hatanis irraa hachisanis karaa ofiitiin isin barbaadu erga etteenuufu akkuma fedhe bocalee fedhu hafee fedhu haa dhufu ture keessa seenuu qabduudha. Sani kan nuti jechaa jiru si galee. Saniifuu dhiifama gaafadhu amma. Dhiifama gaafadhu. Inni amma ati fuulaa dhiiraa miti piroosesa isaa keessa seentee sirreessitee fi akka maalleen hin nyaadhamne yaaduun kunu waan isa jaalattetti fakkaatu danda'a. Yoo achi dhaqee bakka seenaa bira yoon harkadhee waliin jiraachuu dandeenya jee ta'uu danda'a. Abduma piroosesa kana keessatti godhachuu danda'a. Osoo ati piroosesa isaa kana jalaa callistee nan galchuu sin arkuu hin dhufinii sin beeku osoo ittiin jalaa cucufatte waan inni nu ka'ee dhufu natti hin fakkaatu. Waan kararra keesseef dhufe inni si abdatee. Kanaafuu dhiifama gaafachuu qabda. Dheeressa obboleessa koo dhiifama. Akkasii miti seenaa maalittaan dheeressa obboleessa koo
Piroosesa akka namni maallaqa sirraa nyaannee fi siif godhe. Ani akka obboleessatti siif yaadati malee akka jaalalatti miti moo ati akka jaalalatti waan fudhatteef dhiifamaa jeen inni akkasitti fudhate waan ta'eef. Okay, dheeressaa piroosesa keessi jalqabee xumursiisuuf kootti akka maallaqni si jalaa nyaatamne taasisuuf kootti asitti si eeguu dhabuu kootiinis dhiifama guddaa. Dheeressaa dhiifama isii fudhatte. Dheeressaa. Dhiifamni hunda caala waan ta'eef fudhadheera. Bakka kana yoo ishiin garaa kutatte qofan fudhadha garuu narraa amma akkuna jaalachuu feeti. Wattu siwaat laaf lawun manfas ቅዱስ seexaniin attamta'u Gabriel obsidaan gadarween sin jaaladhu bilooki kee jeertaayyuu sin jamma. Garaa kutadhu itti mammaaki. Garaa kutadhu itti. Dheeressaa dhugaa dubbachuudhaan maakii ani kalaas bara 2017 kanarratti waan darbe bara 2018 keessatti anis jaalallee qabachuu waan an barbaaduuf adaraa uummata. Dheeressaa taniin na jalatti hin barreessina. Obboleecha keechan kunoo isinii deebiseera.